Boordiin filannoo biyyaalessaa bu'aa xumura filannoo murtee uummataa Walaayittaa irra deebiitiin gaggeeffame waxabajjii 19 bara 2015 kan ifoomu ta'uu beeksise. Yaa'ii waldaa geejjiba idil addunyaa dhimma Afrikaa irratti xiyyeeffate Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Mootummoonni misooma baha Afrikaa tarsiimoo nageenya nyaataa fi bulchiinsa faalamuu oomishaa irratti Finfinneetti marii ministeerotaa gaggeessaa jiru. Haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa miidiyaa hawaasaatiin tatamsa'an ittisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksise. Dhaabbilee federaalaa irratti bittaan raawwatamu adoolessa bara 2015 irraa eegalee sirna elektirooniksii qofaatiin akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jiraachuu abbaan taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa beeksise.